kabaja isaanii qabu ibsuu fi bartakka argamtu fedhee ture biizii waan taateef homaa miti ibsin lubbu akka biraa akkam allan yoo baga jiraatte wallahi ijoolleen teetillee muddataa jirti mashaallah rabbi si haa guddisu. amiin 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 inshaallah siillee rabbi siifaa siillee rabbi si haa kennu moo hin feetu Araan ilmuun jibbuu akkam namni ilmuun feene ilmuu qabeenya bar ni feena amma reefuu mushurraa dhallee argachuudhaaf ammoo itti yaaduu barbaachisa sanuma malee ilmoo namni jibbu jiru inshaallah rabbi si amma isi mushurraa waan taataniif xiqqoo tura rabbi nu faakhan ልጅ በልጅነት ነው ደስ የሚለው والله الله يستاچو ደግሞ ሲለማኑ ጃለለ ilmoolleen qabdu namalleen kabaju inshallah rabbiin isin haa badhaasu inshallah wallahi wanne akka ilmoo nama gammachiisu jiran warra gammadii nama fayyisa ammayyuu maakiin ulfa jaamas jala taa'ee waan namni kun beeyde maaliif na kofalchiisan baay'isawee na kofalchiistan uummata wallahi anamma namni isinii aarame na kofalchiistan. Ati bar hedduu amala qabdaa bar maashaallah warabbal kaaba ani garuu dhiifama naa godhiiti duraanuun hin dubbadha jechuun namni akka keetii social media kanarra kabajaa naamusa qabu hin jiru anuyyuu yoo aaree namni waanaan jedhu aaree deebisa garuu sababuma ilmootiif deebisa atammoo hin callista dam goboseet nesh maashaallah rabbi akkanumatti amala kana sitti dagatu dubbattu waa balleestaa beete yoo dubbattu waa ballees yoo callistu waa tolchita sigale callisuun bareedaana nama gizee namni baay'een arrabsus waa hedduu ma callisa gal callisuun bareedaa boo callisuu das wanta akka callisuu das nama jawun jiru garuu gis takka ofirraa dubbatuunis bareedaadha bae obsa qabeettidha maashaallah wallahi lama akka keetii miidiyaa irra obsa qabuun arkine namni yogguu aruu deebii namaa deebisaa namni ni dogongora garuu hanga si arketti dogongora wayis irratti hin argine maashaallah gis takka aareen waa balleessina bar garuu just sinjiraam nama narrabsu arraba narrabsu dhugaadha arraba nama narrabsu dhagee innaa duuba amma qabbana gadi hin baane guyyaa wantidha guyyaa san gadi hin baane baraaroo baane baraaraa saditti ijoollee kiyya baay'ee dhukkubaa ture baa'uudhaaf yaada qabna turre garuu hin baane ummata qoy dhaggeeffadha yoo nama ilmoo harkadde gammadde gammachuu qabdan fakkaate baay'ee jarjartan lakkoofsa tokko barreessame mucaa bariyaa tokko yoon isiniif des isin jaa moo akkami nama lama taanee sadi taanee gisee dhufne akkam des በጣም ማሪፍ ጀናን አነዲ ባበር ማኪ ማንጅሩ ናጃን ኮመንት ጀለ ዶጋ ኢስን ዶይስ በቃ ዱራን ዮት የለ ኢስ ያን ግን ኢስን ዶይስ በቃ ከነዩ ነው ገመደን የሮ ተኩዩ አካሲን ጀዳት ነው ወሲጃለ ሲርጉ ወርባደኒ beebii oliin si arguu barbaadaniiti sitan kabaakamna haalaan wallahi ilmoon jalqabaa kun baay'ee nama saqaayaa beektaa nama saqaayaati yeroo reefuu san si cinqaa waan ta'eef ofisi fudhanna rakkoon qabu waan itti baradheera waan ta'eef waa maraa sii goona ni boochi mi hirriba nama rafistu ara jechuun yeroo reefuu hin jiraami garaatti beebii qabattu san si cinqabaqaa si dabbaraa jiruu si tadhaawaa namatti illee haasa'uu sitti hin tolu nyaanni illee sitti hin tolu warra komantii haala taragaaggaadha galatuma hundi fidiin gaafa harkatte shimaaki miidiyaan fidii jaana asirratti. Miidiyaa fidii jechuudha.
daa'ima keetii olii uffataa jechuun dirqama. Fuudhuu duubee maaliif Lera muskila. Iya danini mi baati meeqa guutuu live irraa badde. Yoo dhuftellee anuu si jala taa'ee si ilaala barree qama muraasa seentee baata seenuun kee fi ba'uun kee tokko. Yaa hin turu ammaa ba'uuf deemaa waan hojjedha. Dhagee. Mee lubbu. Qoy. Networkii isiitiin jaaladhaan baay'ee jaaladhaan wallahi ijoolleen kiyyallee hin jaalattiin. Networkiin ka isii mokiyya guys. Ka isiiti mokiyya guys. No, bilbilaan na bilbilame shi dhiifama. Hayya. Kaisi tokko amma ijoolleen zeeroodha isaan afranu afur lubbu baale nadiba wallahi an garuu wallahi sin dinqisiifadha ni beektaa I don't know akkamittiin jechuun garuu guddisuun nama dhiba jedhamaa misa. Wii maakiyyeen ulfaata wallahi lubbu. Laa guddisuun hagana maran ulfaatu obbo jechuun ani yeroo jalqabaa san tasaqaayyame abboo haati mata saqaayyaamti martuu hima ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. No amma ilmoon takka bara ilmoon takka laa takkattuu namni dadhabani beektaa namni ilmoo takkaa'u jechuun ilmoo guddisuun nama dhiba. Just anqa waggaa 5 anqa waggaa 2-3 anqa ifiin deemanii waa baranii dubbachuu baranitti gina akkamitti ilmoo naafur bataam itti nama dadhabsiisa moo akka raftu bar wallahi nama riba na khasun fedhu ni beektaa amma yoo ilmoo yite riba na khaaste numa iyiti mane numa rafa. Wai gaafa sakkatiin jettu yoo rafisiin jedhanii yu garaan sin rafisu bar. Amma si fakkaate ati ammallee waa ilmoon arganneef malee gaafa san osoo rafisiin jedhaniifu qalbiin sin itti dhiiseera wallahi yoo gamanaan iyyitus calteesuman hirriba kiyya quufee isiin hiyyummaa fixattee akkasitti booda walitti deebinee wal qabanna. Wallahi laazim ka boo'icha isii dhagahaa raftuu miti osoo ilaali lubbuun si bahaa jiraatte. Ka irribaatii miti osoo argite dhibee hagamii sirra jiraatte gattee raftu beeyte si fakkaate malee gaafa haadha taatu. Abbaa warraa keetiyyuu ittiin amanteetu yoo inni rafi sirraa qaba siin jedhee yoo atuun amantu beeyte haammattee rafta malee. Amma waan ganaa waa ilmoon argineef fidin harkitaa qoy. Of jalaa iyyuu hin baaftu. Ilmoon takka rabbiin akkuma gabbuutetti naamusaan gabbuusu jira batalma caal jettuun dubbattu. Ka gisee namni ni duute moo ni jirti jaanii hunda akka lallaalan araa gisee mana araasii ni yaadadha ijoollee ta'e caalu nama akkasii saniin natti tola mana takka kanuma eeyyitu laa ilaaha illallah erga gabbuutee irraa hanga guyyaa 6 bishaan baasu koraan kananiif anka ustuuf ma iyyiti taakasii sanaan ni maraaddaa wallahi fed. Wallahi jecha dheeggaddeetti san yaadadhee kolfee bara. Wallahi tanuma bar guys iyyuunaan bara khaf nama goote hirriba nama dhorkite bismillah maali yiti I don't know beeku ka addunyaan naan ta'an garuu gisee yaadu naafin ta'uu addunyaan naan ta'an faayiti akka qabeenyaa faa laaltee yiti faa jaambar jiruu namaa tana faa yaaddee tanaamusaa suni gisee bakka daayiparis waan adda addas waan hunda bibbittee fuula dura keessa caljatti. Akkuma darajaati guys akkuma darajaati. Way good wallahi waan hunda jala keessa ma callistiin fakkaata giseen akka yaadu.
Kiyama gaafa duraallee baay'een rakkisne dhibe makiyyan na dhibe malee ammallee alhamdulillah yeroo duraallee baay'een an cinqane bakkuma ciisanii xuunxootti kenna. Akkas hin jee waan rabbi fiduun beektu ambar jajaan jiru gaayis dubbachaa jira. Yoo giteere xuuxuu afaan keessa kaaya callisan booda isiinu.